Nama tokko jaalachuuf seenaa isaa beekuun dirqama. Namni hunduu nama jaalatutti fakkaatuuf carraaqa. Kanaaf jaalachuudhaaf immoo seenaa isaa beekuun dirqama ta'a. Erga seenaa isaa beektee booda isa fakkaachuudhaaf yaalii goota. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaalachuudhaaf seenaa isaanii beekuun dirqama ta'a. Jaalala isaanii kana immoo dhugaadhaan mirkaneessuudhaaf seenaa isaanii kan baranne sana hojiitti jijjiiruun mirkaneessuun dirqama ta'a. Kanaaf jaalalli keenya akka nuuf goomuuf akkaataa nuti keessa jirru ilaallee seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa fagaachuu osoo hin ta'in akka isaanii ta'uudhaaf dirqama seenaa isaanii beekuu qabna. Erga seenaa isaanii hubannee booda immoo akka takkan amala keenya irratti jijjiirama fidaa of fooyyessaa hojii jiraa beekuutu nurraa eegama. Ficaanee humna dhabnee hordoftoota nama biraa taaneef seenaa isaanii waan daganneef jecha. Kanaafuu ni hordofna yoo ta'e seenaa isaa beekuun dirqama nurratti ta'aa jechuudha. Seenaa isaa yoo beekne hojiitti jijjiiruu dandeenya waan ta'eef jalqaba irratti amala baay'ee qabna. Yeroon seenaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin dubbadha. Yeroon jiraa fi garaagaraatu na dura dhufu. Maaliif jennaan wanti ani dubbachuu deemuu fi haalli jireenya kootii waliin hin fakkaatu. Kanaaf waan hin qabne akkamittiin dubbadha. Yoo hin dubbanne immoo ofirratti jijjiiruun hedduu ulfaata. Yeroo ammaan tana kophatti jijjiiramne hin jiru waan ta'eef. Kanaafuu ka'umsi keenya spiikingiin koorsiin kan jalqabeef beekumsa namoonni biraa nuuf kennaniin karaa namoonni biraa fakkeenyota isaan nuuf kennan hordofuu osoo hin ta'initti seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walii hubachiisuu dandeettiin keenya. Shaakala nuti goonu shaakalli nuti taasifnu mata duree tokko fudhannee seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanarraa qixa sirriitti namni hundu waliif ibsuu danda'u. Yeroo kana maalitti jirraa? Takkaffaa dandeettii duraan hin qabne dabalachaa jirra. Wal fooyyessuu jirra. Akkamitti akka da'awaa godhu akkamitti akka da'awaa goonu barachaa jirra. Inni lammaffaan seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal barsiisaa jirra. Irra deddeebinee yeroo hubannee namni tokko namaa ibsuudhaaf dura maal gochuu qaba? Wanta sana ofiif dubbisee qoratee hubatee booda erga hubatee booda namootaaf dabarsa. As keessatti wanti nuti fayyadamnu sagantaa takka kan duraan hin qabne seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo online irrattis sheekotiin namoonni beekumsa qaban barsiisan cal jennee sa'aatii dheeraa barachuudhaaf wantoonni naannoo keenya jiru baay'een isaanii kan nuuf hayyamanii miti. Isaan kana irraa baraaramuuf maaltu nurraa eegama? Sagantaa mataa keenyaa kan bonni sun hin shaagalleef bifa biraatiin barnoota keenya ammayyisnee ofiifis of fooyyessinee namoota birallee jijjiiruu danda'u. Haala saniin yoo hin deemne addunyaan yeroo ammaan tana wantoota seenaa adda addaa seenaa addunyaa kana keessa jiran seenaa namoota garaagaraa akka nama kaka'umsa motiveet nama godhu inspire nama godhu akka jechoota kaka'umsaa jedhanii jechoonni isaan fayyadaman namoota ammayyaa jedhanii warroonni isaan as fidan namoota biraa yeroo kana keessa keenya bifa nama hammatuun bifa qindaa'een addunyaa yeroo ammaan tanaa kanaa waliin yoonif hin deemne warra dhufuu miti warroonni jalqabaa jiraniihu haalama biraa jala darbanii jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaan tanaa taa'ee akka dhaloota duraanitti taa'ee yeroo dheeraa akkuma baratame sanitti walitti qabamee barnoota barachuun baay'ee ulfaateera. Maaliif jennaan wantoota gara biratti isaan harkisuutu jira. Kanaafuu wanta sanirraa isaan dhorkuudhaaf wanta sirriidhaa karaa sirriitiin akka isaan garas hin deemneef qalbii isaaniillee qabnee erga qalbii isaanii as deebisnee booda immoo wanta silaa barbaadame sana bifa biraatiin kennuufii danda'utu nurra jiraata. Kanaaf yoo akkas hin goone namuu dantaasaatti jedhamee yoo kan callisnu taate dhaloonni ammaan tana ol deemaa jira. Eessatti ishee hayyee ilmaanni hortaa eessatti guddifata? Walaa'ina kanarra taphaa fi kofla komeediin wanta hin taaneef isa kana sirreessuudhaaf akkaataa addunyaan ammaan tana itti deemaa jirtuun irratti hojjechuun dirqama nurratti ta'a. Amma harka marannee teenyee erga addunyaan harka meeqa nu bira dabartee booda kaanee iyyuun ol kaanee
haraamessuun dhugaalee maal jechuun nu fayyadu jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurraa eegama? Yeroo isaan seenaa hin taane wantoota akka nama ammayyaa'ee meeshaa teknooloojii fayyadamanii babbareedina garaagaraa fayyadamanii garuu bareedina isaan qofa osoo hin ta'in ergaan isaan dabarfachuu deeman ergaa biraa ta'a. Kanaafuu maal gochuu qabna? Babbareedina sana fayyadamnee ergaa dhalootaaf faayidaa qabu keessa buufachuu danda'utu nurraa eegama. Malee kan duniyaa kanarra jiraatamuuf akkanumatti nyaatanii dhuganii maaltu na galchee takkaan jiraachuun hin barbaachisu. Nyaana yeroo ammaan tana teknooloojiidha. Bifa akkam barbaaddi? Wanta hin taane iddoo hin taanetti seenaa hin taanee fi bashannana itti fakkaatee namoonni garas deeman. Kanaafuu bashannana goonee ergaa barbaannu san dabarsuu danda'utu nurra jiraata. Kanaafuu asirratti hojjechuun dirqama nurratti ta'a. Yoo akkas hin taane akkanumatti addunyaan yeroo ammaa tana bashannana fakkeessiteeti ergaa isiidhaa keessa dabarfachaa jirti. Waan teknooloojii fayyadamtee waan ijatti nama bareedu akka nama ammayyaa'ee gootee dabarsitu kana nuti maal godhuu qabna? Waan isaan qaban sanis qabaannee ergaa keenya dabarfachuu danda'udha. Yoo isaanitti hin fakkaanne akka nama isaanii galii jiruu nama fakkaan akka waan duubarra jiru wantoonni nuti deemaa jirru kun akka waan duubatti hafummaadha. Akkasitti ilaalama. Maaliif addunyaan waan amma gubbarra jirtu kana agarti. Kanaaf nutis maal goona? Wanta silaa nama silaa fakkeenya godhannaan hordofnaa jennee deemnu kana afaanuma qabannee hojiin keenya kan eenyutti kan qaama biraa ta'a jechuudha. Kanaafuu namni waan amma irra deebi'ee ilaalu irra deebi'ee dhaggeeffatu namoota sanitti fakkaata. Kanaaf fiilmiin dhiibbaa guddaa qaba. Akkasuma dubbiin dhiibbaa guddaa qaba. Kanaafuu irratti